سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والله آية نخني مركني دانا من تنانت دقيا مجران إذا نما تربى شهادة قبت هر أنتنا أكنا ريفو من أستاذ فرانتي شهادة قبل سنين الرماتي قوتو جارسة جارتي أب إن إلمو إن تلافي قرب ميا أبلوتخي يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا يا ورقري شهادة ربي كيتي كيتي سنها هور. آمين الله. أمتا خنا إنو الدعوات تقول إيسا أستاذ ولي متي أستاذ فراني متي حمدي متي أستاذ ربي متي أستاذ أبو طلحة متي أباج علي متي عبدي موسى من خالدي من منذري من نم تكا مبر وإنليننوي يابو إيسا نبي الله يونس ابن متى على نبينا وعليه الصلاة والسلام دبي ربي أمري ربي تولي جتشو دبو أمتاتيف آري ديمنان إسا فودي أكا غرا قرطمي سينو قدي إسا إف برسيسوف لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين جي إساس باسي هقا ديم غلي أتشت جين هيام ربي تمالي دا آري ديم هقا إني داكو غندي نعمتا ميكا غوتو دعوات تقونا تقو جلادي دي خونو لكاتاني تهاراتاني صلاة جرم بيتي غوتون جارتي جارس انتل غربة علمو صدى وطرفتي أمني خانو مسالات جرو أمة مع عبادة ربي جرو سيني أمة أمة ميكا شهادة أبتشو دي ربين أكفأت شهادة أبسيسة أكما ماتي تنياتا قدتني buna isaanii dhaabbatanii huccuu isaanii uffata isaanii fidatanii manni guutuun kee buqqee dhaqetti rabbi ganda guutuu buqqaasa. Rabbi ikhlaasa nu waa kannu nu kana. Nu achittis nama meeqaatu shahaadaa qabata. Barakaa isinaa godhu yaaboo gammada namni wanni kun gammachiise sheerii godhaa koppiliinkii godhaa namni wanni kun gammachiise harka keessanii gocha keessanii sammuu teessan qalbii بيتسان الرب كيسان الدعوة قدا اتجرتني اللي جباد جزان كيسان جنتا أكس إن شاء الله جزاكم الله خير بارك الله فيكم شسيفو دي بتاني شسيفو يان دي بينجرا ما شاء الله نتوركي ترانا باسي Itu gitu abang kabu harga. Iya, amma sini mijataadha. Alhamdulillah, hanga san shahada qabatan garuu qajeelatin udah bersih jira. Amma mo itu gitu rana baase. Kuno. Amma mijataadha kuno amma DB insyaallah. Absolut. Jama'a keenya sheseefuu jechuun. Mee haasofsiisaa gaasan. Kuno lafa masjidaan kenna masjidana ijaartanaa jedhanii biidhnillah ka masjidati ijaarama qe'ee isaaniitti. Akkas inshallah asumaanoo jamaa foloo godhaanii meesaniin nama gandi tokko guutuu waggaa 10 dura harka isaaniitti islaamummaa fudhatee nama sochii guddaa islaamummaa keessatti dabarsanii sheseefuuni manzuumaadhaan nama diinii kana qaddamaa ture keessaa tokkodha. Siniin beektan ta'a malee xumurarratti inshallah manzuumaa isaanii keessas waan jedhu asumaanoo inshallah tahniyaa godhaa fiitii itti darbaati inshallah mana foloo godhaa mana isaanii hordofanii. أستاذ ربح حساء والله ما لا صفنا ريها صفنو جلال مت سبحان الله والله وأنا كمال نما جمعتشيسو دلقا ربي أجايبة يرجع ربي عليه الصلاة والسلام yeroo hagas ga'u dhakaa dildhuu waamee karra darbataa bahanii booda yeroo Makkaa fi Madiinaa fi Shaamiif dachiin tun guutuun yeroo gara Islaamummaa seentu yeroo tun rabbii dhufee wanni of duuba deebisu hin jirtu daawaa rabbi xoofaa jira
Akkam argaa jirrutti dirqamaan namni yookaan daawaa godhee yeroo namni tokko namarraa fudhannetu jira. Amma milkoota akka namni waraabee sooshaal miidiyaa martee waan namni gadhiiseen namni sinni dhibbi namni sanii akka shaadaa qabatu fa'aa agarra. Kuni ayata rabbiiti ustaaza kennallee ifaajee isaanii rabbiin miizaan hasanaat isaanii rabbiin kitaaba isaanii guyyaa qiyamaatti mirgaatti rabbi isaanii haa kennu. Maatii amma gara islaamummaa dhufan kanallee rabbiin istiqaamaa rabbi haa kennuufi akka amma argaa jirrutti maatii ijoollee 8 jechuun nama xiqqaa miti gama keessaatiin irratti mari'atame inshaallah osoo isaanuu nun gaafatiin san yoo rabbi nu laaffise waan tokko ijoollee kanaafis ijoollee jechuudha takka madrasaa takka wantoota garaagaraa waan sila barbaachisu hunda gama keessaatiin goonee ijoollee xiqqoo gammachiisuun irratti dirqama. Kamaatii osoo hin ta'in ka ijoollee tiraa dubbataa jira. Kaan ammoo kaaf inshaallah ustaazunu isaan bira jiranii waan hafe ammoo abbaa caalitti dabarsee jiran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Saifuddin barakallahu fikum. Murid Rabbi sin hadir desu. Da'wah fi du'ai barsiisaa amantii Islaamaa irratti umrii isaanii hamma yoonaatti geessisanii namoota hedduu harka isaa irratti shahaadaa qabatee jira. Kaan nuttis fidaa, kaan achittis shahaadaa goosisaa adeemaa jiru jechuudha. Nama waan bal'aa hojjetedha. Shawaa kaabaa keessatti jechuudha. Shawaa bahaa keessattis nama jabaadha. Alhamdulillah. Umrii isaanii Rabbi nuuf haa dheeressu. Maatii kana ammoo maatii barakaa qabu. Maatii ilmiin, maatii caalimni keessaan argamu, keessaan burqu Rabbiin nuuf haa taasisu. Maatii kana bakka sanaan bakka imaanni, bakka quraanni, bakka wanti hundi, bakka diiniin duniyaan hunda achitti argamu Rabbiin nuuf haa taasisu. Akkasii waan jennuun hin qabnu Rabbi isaan haa gammachiisu. Lafa isaanii immoo lafa isaan jedhan sana Sheekh Saifuun lafa sana yoo Rabbi jedhee iddoo isaa ilaalanii waan jedhannuun gahu ani immoo dhaqee ilaalaa namarratti ijaarullee nan barbaada waa hundaan nan hojjedha jeetti yaada yoo Rabbi jedhee inshaallah akkasin jedha asirratti waan gabaabse gaariin ta'a.